qabdu nanatti fakkaata. Saasuma achi gaafan si hubadhu akka gootu amantaan Islaamaa sirriidha sin jedhini kiristaanis sirriidha sin jedhiniiti mee lamaan isaa akkuma koo kana wal bira qabii dubbisime abbaa si mo'atu laalta callimadi kitaaba wal bira qabii dubbisi kana sirriidha sana sirriidha jedhini ani yoo akka maraataa ture akka kee kanatti tunaan gadii waan ta'eefi macaafa lamaan isaa bitiiti wal bira kaa'iiti ofiisaafuu isa kamtu sirri akka ta'e sitti haasaa waan ta'eef mee akka kanaan itti deemee ilaalime innuu si booji'a keessuma macaafota suura yookaan quraana keessaatti suura Maariyaamii mee guutummaatti dubbisi suura Maariyaam dubbistee naa waa'ee Yesuus hubachuun sin rakkisu waan ta'eef innaa kana mee dubbisi mee anas siin jedhe yaa dubbisuuni miidhaa qabu faayidaa malee garuu shubbisuuni qaama keetiifis waa hedduu gaarii miti yeroon keelle siraa gubataa shubbisuu utaaluu jechuun kunniin faayidaan qabu yoo dubbiste waaqa kiyya faarfadhe shubbisuu dhiisoo samii keessa ol utaalaa ole gammachuu kiyya sadde maaltu si gase akkam waaqa kiyya faarfadhe shubbise maal rakkoo qabu waaqaaf shubbise waan biyya lafaatii shubbise waaqni naa shubbisaa jedhame waaqni naa salaata naa soomaa jedhe yeroo kamuu gammachuu faarfadha yeroo kamuu gammachuu ibsadhe miira jirri kana keessa seene bakka gammachuu waaqa kiyya ililtaan jecha shubbisaan miira jirri keessa galta ciao si bravo bakka lakki mee wati naqaasoo niiftu ay mi akka Yesuusin shubbisnee bara Yesuusin soome hin salaatee bara Yesuus ni kadhatee bara. Kuno ummanni sirbayyuu baasee sirbaan kuno waan biyya lafaatii waan seexanaatiif burjaajaara. Nu rabbi waan waaqa kiyyaatiif yoo shubbise maa rakkoo qaba. Ishi urjii wayi dhaabbadhu ati irreechatillee hin sirbitan. Konsertillee hin sirbitan. Fiqiriyyaa hanqee wajjinillee naayitileetillee sirbaa bulta. Gaafa ayyaan waggaallee hin sirbitan. Bakka hundatti hin sirbitan. Ishi church itti in sirbit ishi bakka hunda numa sirbuudha ishi sirbuun kun ishi concert dhaqee sirbaa jirta dhageeffadhu concert sirbaa jirta irreecha dhaqxu sirbaa jirta gaafa ayyaana sirbaa jirta gaafa waggaa fiigaa jirta ishi man amantaa keetillee seentee tasgabbiif nagaan arga geeffadharu kun ana mo nama biraat lakki urji sir dhugaa rabbi sirri mit akillee numa sirbatan ishi amma wallahi night club masiin kon jira gitaariin jira keyboardiin jira meeshaaleen muuziqaa hundi mana night club bi halkan sirbaa bulan san ni jira churchi keessalee meeshaas akkasuma jira stage akkasuma jira kun maaliif barbaachisa rakkoon qabu barabaraanuu faarfanna ililfannee waaqa kenna ililchinee galanni kaisaati yeroo kam waaqa kennaaf hin faarfanna akkana rakkoo qabu ma waan biyya lafaatii shubbifne taay dhugaa rabbi sirrii miti shubbifna waaqa kennaaf Yesuus shubbisaa jenna Yesuus ni kadhame urji fakkeenyaaf amma miira jaalala waaqayyoof qabdu yookaan gooftaa Yesuusiif qabdu faarfannaadhaan miira kee leebsachuu ni dandeessa miti Isa jedhee fakkeenyaaf amma qoy egaa ammamee walumaa galatti faarfannaa jenneerra mee faarfannaa gosoota meeqa beektame ani barge shaadaa qabadhee bada'een faarfannaa gosoota meeqammaa faarfannaa nagaa fattaati rakkoo faarfannaa nagaa fattu maali jechuun faarfannaan bakka meeqatti qoodame faarfatame faarfannaa maaliin gochuun nagaa fatta biraa deemtee maal irraa goota kana gaafattuuf jechi koo faarfannaa miira ati waaqayyoon ibsitu sana miira meeqaan ibsatta waaqayyoon faarfannaa miira meeqaan hiiktee yookaan jechuun bakka keessa fiyyaan jiru miira jaalalaati waaqayyo faarsee ibsa faarfannaa bakka meeqatti qooddeeti kan itti faarfattu ani faarfannaa ilaalcha waaqayyoo qabu faarfannaa biyya lafaan hordofu ilaalee obbole isa siin hin jenne faarfannaa bakka meeqatti qoodde waaqayyoof dhiyeessitati hin baranne lakki an farfaaru faarfachaa jira ani barattuudha ganaa barachaa akka kan ta'e keessatti dhalan baay'ee gaarii barachaa jirta erga gooftaa fudhatteeti waggaa meeqaffaa keeti maasitu na qorataa
Ishi gaariidha. Faarfannaa gosoota faarfadhaan jira. Argattee faarfannaan gosa meeqatu jira dhani si barsiisanii gareen faarfattoota. Maal godhuu gaafatta waan fedhan naa barsiisanii. Ishi faarfannaa nati faarfannaa sagaree meeqaati? Faarfannaa sagaree meeqaa faarfataa? Amma barataatti akkaataa salaataa fixxeettaa. Rabbii faa galatoo anoo sinuma keessa taa'een jammare waa'ee barnootaa wayii. Garuu inni guddaani. Ati qari madhatte gorsuu eegalte. Ashaadaa faarfannaa faarfataa jirtu faarfannaa sadarkaa meeqaffaarra akka jiru faarfachaa argati. Kaafee irraa jiraatu maaltu si ga'ee siin jedhe. Hin beektu faara addisu bar hin beektu wallahi hin beektu. Wallahi garraa miidha micatti. Godhi jennaan numa gooti malee ka'i jennaan numa kaatti malee sirbi jennaan numa sirbiti malee baadhi siin quban qabdu bar waan kana waan sanii wato akkanuma godhe nan borumaaf wakkati qabattutti sitti maana dhaggeeffadhu. Amma bara dhugnu. Gosa faarfannaa dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu urjiiko saree ko dhaggeeffadhu. Bor namni osi gaafate lakkatti deebisiif. Faarfannaa gosa sadiitu jira. Tokko faarfannaa dhaggeeffadhu ka mucaa na dhaggeeffadhu. Tokko faarfannaa qalbii jijjiirrannaati. Faarfannaa galateeffannaati. Faarfannaa mo'ichaa kan jedhamu jira. Faarfannaa qalbii jijjiirrannaatuun faarfatiin faarfannaa galateeffannaan dhiyeessitu. Faarfannaa galateeffannaatuun dhiyeessin faarfannaa mo'ichaan dhiyeessitu waan ta'eef faarfannaa gosa sadii jiradhiitti deebisiif namootaaf. Gaafii kana boru si gaafan urjii qabarreeffadhu cadhiste hoy hin jedhin. Mee jedhi mee ammaa jedhe addisuun urjii gosa meeqa isin jedhe. Na mallatte wallahi na mallatte wallahi na mallatte na mallatte. Inni faarfadha jetti malee ni faarfadha jetti malee meeqa hangamii sa'a kamii akkamitti bifa kamiini gosa meeqa